tapha deebii walakkaa xumuraa waancaa liigii Ingilaandiin bara dorgommiidhaa kana ga'umsa fooyyee irratti kan argamuu fi waancaa afurii fi kan morkataa jiru Arsenaal tapha deebiitiin har'a Chelsea waliin Flymeresitti kan inni taphatu tapha marsaa jalqabaatiin Arsenaal dirreedhaan ala goolii 3-2 injifatee deebi'uun isaa ni yaadatama. Gara Stamford Bridge maleessa Gunners carraa kana bal'ifachuuf akkasuma immoo waancawwan afuriif kan inni dorgomaa jiru Champions League Europa, waancaa FA England akkasuma immoo Premier League Englandiif liigii Englandiin har'a immoo xumuraaf darbuudhaaf kan inni taphatu. Kanaaf of qopheessuu isaanii Mikel Arteetanii kaleessa dubbataniiru. Bara dorgommii kana tariiti kilaboota jajjaboo liigichaan ga'umsa baay'isa mul'isan keessaa Arsenaal isa tokkodha. Kana itti fufsiisuudhaaf Chelsea irratti ammoo riikoordii fooyyee kan inni qabu. Riikoordii kanaan darbii Londanii olaantummaa fudhachuudhaaf kan isaan waliin taphatanii Premier League Englandiin bara kana waliin taphatanii goolii tokko qixa ba'uu isaanii yaadatamaa. Walumaa gala har'a yeroo sadaffaadhaaf bara dorgommii kana keessa kan isaan waliin taphatan waancaa liigii England kana dabalatee jechuudha. Chelsea waancaa kana yeroo 5 injifachuudhaan Arsenal irra caalmaadha kan inni qabu. Erga bara 2015 iti as garuu waancaa kana injifatee hin beeku. Arsenal osoo waancaa kana injifatiin waggoonni gara 25 imalaniiru. Arsenal yeroo xumuraatiif waancaa kana kan inni injifate yeroo dheeraadha. Waggoota gara 34 jechuu kooti. Bara 1992 ture Arsenal waancaa kana kan inni injifate. Yeroo lama qofaas waancaa kana kan inni injifate. Yeroo lamaffaan kun immoo waggoon isaa dheerateera. Bara kana garuu ga'umsa imalaatiin jiruun waancawwan garaagaraa hunduma walitti qabachuudhaaf Gunners ga'umsa baay'ee irratti kan argamu. Kana itti fufsiisuudhaaf har'a carraa kana eegsifachuu qofa dirree isaaniitti irratti Premier League Englandiin lamaan isaanii injifachuudhaan keessumattuu ammoo Chelsea goolii 2-0dhaan erga durfamaa tureetiin booda 3-2 West Ham injifachuudhaan Arsenal ammoo 4-0dhaan Leeds United mo'achuudhaan kan isaan walitti dhufanii. Gidduutti qophiidha simbiraan geenya Premier League England torbee 24ffaan tapha Manchester United Fulham injifate irratti taphataa murteessaa taphichaa kan turee fi dhuguma inni taphataa addaati jechuudhaan kan dinqisiifame Jamie Carragher dabalatee xiinxaltoonni garaagaraa taphataa baay'ee jajaniidha. Garuu ganna dhufu Manchester United waliin gargar ba'uu danda'a jedhamuudhaan osoo jennu deeggartoonni karaa toora miidiyaa hawaasummaatiin sagaleewwan garaagaraa walitti qabaatiin jiru. Taphataan murteessaa lammii Biraazil Kazamiroon waggaan tokko dabalataan Manchester United keessatti akka isaaf kennamu akka yaada qabaniidha himamaa kan jiru. Dhimma kana ilaalchisee Abdurrahman Amin waan qopheessa qaba dhaggeeffannee walitti deebina. Dunked in by Bruno Fernandes, headed in by Casemiro. Premier League England torbee 24ffaa tapha Manchester United Fulham injifateen booda inni dhugumatti taphataa addaa ture jechuun Jamie Carragher taphataa sarara jidduu Manchester United Casemiro dinqisiifate. Casemiroon Manchester United Fulham goolii 3-2 yoo injifatu goolii tokko galchuun tokko mijeessee kenne. Taphatichi waxabajjii 30 gaafa walii galteen isaa xumuramuu waggoota 4 booda Old Trafford akka gadhiisus beeksiseera. Taphataan duraanii Liverpool fi xiinxalaan kubbaa miilaa Jamie Carragher Casemiroon gaggeessaa isaa Old Traffordtti isaaf taasifamuuf deemu akkaan miidhagfataa jira jedhe. Casemiroon Michael Carrick jalatti taphoota sadanuu jalqabarraa taphatee kilabichi injifannoo akka galmeessuufis gahee olaanaa bahateera. Xumura bara dorgommii kana turmaata isaa Old Trafford xumuruun qormaata biraatiif ofis ta'ee Manchester United qopheessaa jira. Tackle that is from Casemiro. Jamie Carragher bara 2024 Manchester United goolii 4-0 Crystal Palace gaafa mo'amu kubbaan miilaa osoo si hin dhiisin ati kubbaa miilaa dhiisuu qabda jechuun ga'umsa gadaanaa yeroo Casemiroon mul'iseef qeeqee ture. Yeroo sana itti fufee Carragher Casemiro kubbaa miilaa sadarkaa olaanaan yoo taphatu ilaallee jirra. Liigichi yoo xumuramu Manchester United akka gadhiisu yaada kenne. Amma garuu waggoota 2 booda ofumaaf deebi'ee dinqisiifate kubbaan miilaa isa hin dhiifne yoo jenne dhugaa ta'a. Jijjiirama kilabicha keessatti fideefis kabaja argachuu qaba jedhe. Manchester United Fulham qofa osoo hin ta'in Manchester City Old Traffordtti Arsenal ammoo Emiratesitti injifateera. Taphoota kanneen sadan keessatti gaheen taphataa kanaa olaanaa ture. Casemiroon jedhe Carragher osoo ammanatti dhufee dabaree isaa xiinxala kana dhiisii osoo xiinxalli si hin dhiisinnaan jedhee mirga qaba. Isa saniifis deebii naaf kenneera. Inni taphataa addaa hojii isaatiin qofa beekamtiin kennamuufii qabudha
ta'uudha jedhe. Champions League Awurooppaa yeroo 5 Real Madrid waliin kan injifate Kazamiroon taphattoota leenjisaan Manchester United Michael Carrickiin jaallataman keessaa tokkodha. Sarara jidduu irratti Michael Carrick Kobii Meenuun cinatti maashina ittiin Manchester United sochoosaa jirudha jechuun ni malaafi. Xiinxalaan kubbaa miilaa Sky Sport William BTBR ammoo ganna 34 guutuuf kan dhiyaate Kazamiroon ga'umsa mul'isaa jira. Ta'us kana booda karoora Manchester United ta'uu qaba yaadonni jedhan yoo dhiyaatan dogongora jedheera. Kazamiroon karoora yeroo gabaabaatiif malee yeroo dheeraaf ta'uu hin danda'u. Manchester United ammoo karoora yeroo gabaabaan taphattoota mallatteessifatee milkaa'uuf waan rakkateef Kazamiroo waliin gargar bahuun murteessirriidha jedhe. Kazamiroon sarara jidduu keessatti akka utubaa garee ta'etti ilaalama. Kanumarraa ka'uun Real Madrid keessa yeroo taphachaa ture Toni Kroosii fi Luka Modriciif nama bishaan baatu jedhamaa ture. Short ball in the header. It's fantastic. Casemiro. It's a great ball. It's a wonderful header. It's a great ball. Taphatichi Manchester United keessatti taphataa ulaagaa kubbaa miilaa taphachuu guuttate ta'uu isaa mirkaneesseera. Bara 2022 paawundii miiliyoona 70 Real Madrid irraa Manchester Unitediif kan mallatteesse Kazamiroon ergasii goolii 20 kilabichaaf galcheera. Bara kana Premier League qofa goolii 5 galchuun Biriyaan Mboomoo goolii 8, Maatiyaas Kunyaa goolii 6 galchanitti aanuun Bruno Fernandes fi Benjamin Sheshko waliin qixa goolii kan galche Kazamiroon kan mijeesse waliin immoo goolii 35 keessa qooda qaba. Ganna dhufu kilabicha yoo gadhiisu hojii manee guddaatu Manchester United eeggata. Muuxannoo qabuu fi kubbaawwan dhaabbatan irraa goolii galchuu danda'uun immoo Kazamiiroo bakka buusuuf ulfaataa ta'uu danda'a. Bara kana goolii 5 galche keessaa 4 addaan galche. Paul Merson ammoo jijjiirama Manchester United keessatti amma argaa jirruuf bu'uurri qindoomina Kazamiiroon sarara jidduu irratti Kobii Meenuu fi Bruno Fernandes waliin uume irraa kan dhufedha jedhe. Carlos Baleba, Elliot Henderson fi Adam Wharton taphattoota Manchester United iddoo Kazamiiroo buusuuf karoorfate keessatti argamu. Taphattoonni kunneen ammoo maallaqa guddaa kilabicha baasisuun cinatti muuxannoo Kazamiiroo madaalu qabaachuu dhabuun ammatti taphataa isa bakka bu'u argachuun ni ulfaata. Kobbie Mainoo onto Casemiro. Now Matheus Cunha! 2 goals for Manchester United. Jijjiirranii taphattoota kan amajjiidha. Edaal kan xumurameera. Tariitii Crystal Palace reekordii 2 fooyyeseera amajjii kana qofa. Edaal Larson paawundii miliyoona 48 dursee Brennan Johnsoniin paawundii miliyoona 35 mallatteessifachuusaa ni yaadatama. Kanas ta'u jijjiirra taphattoota 7 qofaadha dhaabbiidhaan eda kan xumurame. Walumaa gala garuu kilaboonni Premier League England jijjiirra amajjii kana kan bara darbeetirraa hammi maallaqaa baasan kan gadi bu'e ta'uudhaan kan inni galmaa'e. Bara darbe Manchester Cityn qofaasaa paawundii miliyoona 100 miliyoona 88 baasuudhaan yaadatama. Bara kanas garuu riikardii amajjiitiin Manchester City qabate paawundii miliyoona 84 baasuudhaan Crystal Palace paawundii miliyoona 83 kan inni baasee. Walumaa gala bara kana amajjiidhaan paawundii miliyoona 300 fi miliyoona 97 kilaboonni Premier League England kan isaan walitti baasanii bara darbe paawundii miliyoona 400 fi miliyoona 21 kan isaan baasanii. Riikardii kana tariitii ganna darbe kilaboonni Premier League England waliigala jijjiirradha paawundii biliyoona 3.1 baasuudhaan wal qabate amajjii kana taphattoota akka hin mallatteessifannee fi akkasumas dambiin baasii fi galii kilaboota waggaa 3 keessatti hammi kasaaruu qaban yookaan immoo hammi maallaqa baasuu qaban maallaqaan isaan baasan galii isaaniitirraa hammi gadi bu'u kan kasaaraa isaan galmeessan paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 5 caaluu kan hin qabu jedhu sana irraa of baraaruudhaaf akka ta'edha. Waliigalatti garuu akka liigota Awurooppaa jajjabootitti Premier League Englanditti aanee Serie A Italiitii paawundii miliyoona 205 kan baase. La Liga Spain Atletico Madrid paawundii miliyoona 30 baase. Waliigala kilaboonni afan paawundii miliyoona 20.3 qofa kan isaan baasanii. Bundesliga German akkasumas liigii Firansii jechuudhaan riikordii gadi aanaa kan isaan ittiin galmeessani. Odeeffannoo maddeen alaatee arganneen Premier League England argannaa. Eda Premier League Englandiin taphni tokko taphatameera. Sunderland sadarkaa isaa kan itti fooyyeffateen goolii 3-0dhaan Burnley injifateera. Bara kana liigichatti kan ol guddate Sunderlandis taphoota 12 dirree isaati irratti osoo hin mo'amin imaluudhaan riikardii bara 1977 Nottingham Forest erga yeroo jalqabaaf liigichatti ol guddate galmeesse qooddateera. Taphoota 12 yeroos Nottingham Forest osoo hin mo'atamin dirree isaati irratti kan inni galmeesse. Akkasuma Sunderlandis bara dorgommii kana dirree isaanii irratti gahumsa olaanaa mul'isu The Black Cat jedhamuudhaan kan beekaman Sunderlandis jechuudha. Injifannoo edaa kanaaf Habib Diarra akkasuma immoo Shamsuddin Talbi
fi taphataan kan Burnley Alex Tuanzebe taphataan duraan Manchester United garee fi irratti goolii galcheen 3-0dhaan injifate. Sunderlandis amma qabxii 36 gaachuu sadarkaa 8ffaa irratti ol siqeera. Garaagarummaan kilaboota sadarkaa 1 hanga 8 yookaan immoo dorgommii Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf qaban gidduu jiru qabxii 4 qofaadha. Carraa dorgommii Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf qabu daranuma kan inni ittiin cimsate. Burnley ammoo walumaa gala taphoota 15 osoo hin injifatin imaluudhaan gara liigii yookaan immoo championshippitti gadi bu'uudhaaf imala isaa tolfataadha kan inni jiru. Amma qabxii inni ittiin qabu sadarkaa qabxii 15 qofaa sadarkaa 19ffaa irratti kan argamu. Sunderland tariitii kana booda taphoota 3 dirree isaati irratti osoo hin mo'amin kan imalu yoo ta'e ammoo rikoordii bara 2009 2010 taphoota 15 osoo hin mo'atamin Birmingham imale dirree isaati irratti yeroo jalqabaaf akkuma liigichatti ol guutine riikardii kana kan inni galmeessee ture. Riikardii kana qooddachuudhaaf kan inni kana booda morkatu. La Liga Speenis edatamni tokko taphatame Maarokaan goolii 4-1 Sevilla injifatee sadarkaa isaa kan inni ittiin fooyyeffate. Vedat Maruki peenaalitiidhaan Samu Kostan akkasuma immoo Sarji Dardeeraa fi Pablo Tore goolii 4 kan Maayorkaadhaa galchaniiru. Maayorkaan qabxii isaa 24 gaatee Sevilla irraa jalqaba qabxii 21 qaba. Amma Sevilla caalee sadarkaa 14ffaa irraa fudhateera. Sevilla tariitii bara dorgommii kana ga'umsa bayeessa irratti hin argamu. Seerii Italiitiinis edatamni tokko taphatameera. Rooman injifatameera dirreedhaan ala Udinese waliin taphatuudhaan goolii 1-0dhaan Udinesedhaan kan mo'ame Roomani. Kanaanis morkii shaampiyoonummaa keessa baheera. Imala amma jiru garaagarummaan isaanii daran bal'ateera. Torbee 23ffaa liigichaa kanaan Udineseen goolii 1-0dhaan Roomaa kan ittiin injifate. Yargan Ikalankamba goolii injifannoodha Udinesedha galcheera. Udineseen qabxii 32 yoo gaatu Roomaan ammoo garaagarummaan dursaa liigichaa Inter Milaan waliin qabu qabxii 12tti harkaa bal'ateera. Inter Milaan qabxii 55 qaba. Roomaan 43 kan inni qabu. Gamanuma morkii waancaadhaaf qabu daranuu kan harkaatti bal'ate. Ammatti morkii dorgommiilee Awurooppaatti deebi'uudhaaf kan isaan morkatan jedhamee kan inni eegamu. CB Premier League Itoophiyaa taphoonni torbee 19ffaadha boru eegaluun istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fi akkasuma istaadiyeemii Finfinneetti ni taphatamu. Boru istaadiyeemii Finfinneetitti guyyaa jechuudha sa'aatii 7 eegaluudhaan Shaggar Mirraganna Shiree waliin morkii taasisan ni eegala. CB Premier League Itoophiyaatiin taphoota 9 booda injifannoo Machaal irratti kan galmeesse Shaggar tariitii Mirraganna Shiree ammoo Madiin Itoophiyaa waliin qeexa bahe waliin kan taphatanii Shaggar goolii keessumatti bulchaa Shuraa galcheen Machaal injifachuu isaanii ni yaadatama. Tariitii sadarkaa isaallee kan ittiin fooyyeffate taphni kun daran kan ittiin of abdatan Ashannaa fi Baqqalaaf illee boqonnaa yerootti argatan jedhamee eegama. Taphni kun boru sa'aatii 7 eegaluudhaan Mirraganna Shiree waliin kan taphatu Shaggar tapha kanaan tariitii haalli torbee darbeettiin injifatan qindoominni taphattoota hangas maras hin turre tariitii boqonnaa booda fooyyee turanillee ni torbee kana keessa maal fooyyeessanii dhiyaatu kan jedhu ni eegama. Keessumattuu Mirraganna Shireen injifachuu baatus sochii taphaa dirree keessatti kilaboota saffisa qaban keessaa isa tokkodha. Kubbaa qabatanii taphachuu irratti Shaggar ammoo goolii galchuu irratti hanqina kan inni qabu. Ittisni isaanii rakkoodha kan inni qabu. Morkii kana egaa boru sa'aatii 7 eegalee gamanuma kan inni eegamudha. Boruma itti fufuudhaan Hadiyaa Hosaanaa Machaal waliin ni taphatama. Lamaan isaanii injifatamuudhaan kan isaan walitti dhufan. Hadiyaa Hosaanaan dirree dhawaadhaan injifatamuudhaan akkasuma Machaal Shaggariin mo'amuudhaan walitti kan dhufanii itti fufuudhaan CB Premier League Itoophiyaadha. Kanaan kamisa Finfinneedhumatti Madiin Itoophiyaan Faasil waliin ni taphatama. Madiin qixa bahuudhaan Faasil ammoo injifannoo Qiddus Goorgis irratti galmeessee itti fufuudhaan sadarkaa isaallee daran fooyyeffachuudhaaf kan isaan waliin morkatanii Qiddus Goorgis Walwaaloo Addagiraat waliin kamisuma yoo taphatan jimaata Arbaa Minci injifannoo jalqabaa bara dorgommii kanaa galmeessee dirree dhawaa torbee darbee torbee 18ffaadhaan taphoota jaambooda goolii galchee injifate waliin kan isaanii taphatanii istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatittis boru taphoonni lama ni taphatamu. Itoo Elektiriik Buna Sidaamaa waliin dursaa liigichaatti daranuu dursummaa isaa itti bal'ifachuudhaaf Bunni Sidaamaa yeroo kanatti tarii taphoota dhiyootiin imala injifannoorraa badeera. Torbee kanas Bahar Daar waliin qixa bahuusaa ni yaadatama. Bunni Sidaamaa ammoo Itoo Elektiriik waliin kan inni taphatu. Kilabni bulchiinsa magaalaa Adaamaadhaa deeggartoota isaa fuulduratti injifannoodhaaf rakkate. Hawaasa waliin kan inni taphatu. Hawaasaan injifannoo erga galmeessee booda injifannoo walitti aansee galmeessuudhaaf kan isaan waliin taphatan.
keessumattuu Adaamaan torboota gara istaadiyeemii yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti erga deebi'ee tariiti walitti aansee injifannoo irraa fagaateera. Torbee 18ffaadhaanis qixa ba'uu Walaayittaa Diichaa waliin goolii tokko qixa ba'uudhaan kan isaan walitti dhufanii itti fufuudhaan boruma kamisa jechuutu kamisa Bahar Dar baankii daldala Itoophiyaadha waliin Nageellee Arsiin taatee liigichaa bara dorgommii kana ta'e Maqalee Sabaa Handaartaa waliin yoo taphatan jimaata tapha xumuraa liigichaatiin bunni Itoophiyaadha Walaayittaa Diichaa waliin taphachuudhaan taphoonni torbee 19ffaa akkasuma kan marsaa tokkoffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaadha kan xumuraman ni ta'a. Hanga ammaatti CBA Pirimeer Liigii Itoophiyaadha taphoota 18 darban marsaan jalqabaa taphoota torbee 19ffaatiin kan xumuramu gidduutti boqonnaadha kan kilaboonni argatanii hanga marsaa jalqabaa kanatti ammaaf taphoota 18 kan taphate bunni Sidaamaa qabxii 34 kan inni dursu Hawaasa qabxii 32 Nageellee Arsiinis qabxii 32 Faasil qabxii 32 walqixa qabaachuudhaan gooliidhaan wal caaluudhaan goolii qulqulluu Hawaasaan 10 Nageellee 8 Faasil 7 kan inni qabu qabxiidhaan garuu 32 nama walqixa qabu Faasil tapha qixxeessituu tokko kan inni qabu tapha kana yoo injifatee tariitii wixata dhufu kan inni taphatu sadarkaa tokkoffaallee fudhachuudhaaf carraa qaba walitti aansee kan injifatu yoo ta'e Machaal akkasuma immoo kilabni bulchiinsa magaalaa Adaamaa Machaal qabxii 29 Adaamaan qabxii 28tiin sadarkaa jaaffaa irratti kan isaan argamanii baay'ina goolii galchuu kan liigichaatiin hanga torbee 18ffaa irratti Abeel Yaaloo Qiddus Goorgis irraa Addis Gidee baankii daldala Itoophiyaatirraa goolii 8 galchuudhaan CBA Pirimeer Liigii Itoophiyaadha kana dursaadha kan isaan jiranii Geetaanee Kabbadaa akkasuma Muhammad Abarraa Hawaasaa fi Machaal irraa Taamiraat Yaasuu Arbaa Mincirraa Abubakar Addaamuu buna Itoophiyaatirraa taphattoota goolii 6 galchuudhaan baay'ina goolii hedduu galchuu kanaan dursuudhaaf kan isaan waliin morkataatiin jiranii waa'uma CBA Pirimeer Liigii Itoophiyaadha kanaanis walqabatee kaleessa koreen naamusaa kan liigichaa CBA Pirimeer Liigii Itoophiyaadha koree naamusaa erga qorannoo gabaasa abbootii murteetirraa dhiyaatee fi gamaggamanii booda adabbiiwwan garagaraa fudhateera. Haaluma kanaan leenjisaa gargaraa kan Itoo Elektiriik Saaminoo Gabrawaldi taphoota 6 akka adabamuu fi birrii 5,000 akka adabamu ta'eera. Kaardii diimaadhaan dirreedha kan inni bahe tapha Itoo Elektiriik keessumattuu haalli inni jechaa fi gochaa hin barbaachifne abbaa murtee taphichaatti dubbate kan isaan komachiiseef kaardii diimaa akka argatuuf sababa ta'e kanuma erga qola ta'e booda koreen naamusaa liigichaa taphoota 6 akkasuma immoo qarshii 5,000 adabeera. Tapha sanaan Itoo Elektiriik goolii 2-0dhaan hawaasadhaan tapha mo'atame irratti kaardii diimaa kan inni argate leenjisaa gargaaraan kun jechuudha. Taphataan kan baankii daldala Itoophiyaadha Yohaannes Laggasaa tapha Nageellee Arsiidhaan mo'aman irratti kaardii akeekkachiisaa argate innis tapha tokko adabameera. Walumaa gala taphattoonni naamusa hin barbaachifne sababa argisaniif kaardii akeekkachiisaa 5 kan argatan taphattoota hedduudha kan adabamanii taphattoonni kunneen qarshii 5,000 fi tapha tokko kan isaan adabamanii Biiniyaamii Kaasawunis baankii daldala Itoophiyaatirraa akkasuma immoo taphattoonni kilaba Hawaasaadha Wandasan Maarag Biruuk Saamu'eel taphattoonni kunneen tapha tokko kan isaan adabamanii qarshii 1,500 adabamaniiru. Amaanuu Naasiruu Qiddus Goorgis irraa tapha Faasiliin mo'ataman irratti kaardii akeekkachiisaa 5ffaadha kan inni argate tapha tokkoo fi akkasuma qarshii 1,500 adabameera. Kabbee Buzunaa taphataa murteessaan Nageellee Arsiidhatis tapha tokkoo fi qarshii 1,500 adabameera. Hawaasnis akka kilabaatti adabameera. Torbeewwan darban keessa naamusaa walqabatee taateewwan garaagaraa kan isaan itti mudatanii koreen naamusaa kan liigichaatis adabbii fi akkasuma naamusa irratti murtoosaa jabeessee itti fufeera.